yeroon aangoo isaa kan dhume jaarsi Ameerikaa Joo Baayiden ibiddatti boba'aa naqe jedhame misaayila ATACMS jedhamu kan fageenya dheeraa imaluun haleellaa raawwatu Yuukireenitti kennanii sarara diimaa Raashiyaas darbaniiru. Misaayila kana Yuukireeniif kan kennitan taanani niikularaan fayyadama isinan balleessa waraanni kiyyas neetoo waliin ta'a jechuun akeekkachiisaa kan turte Raashiyaan yeroo Baayiden Yuukireen akka misaayila ATACMS fayyadamtu ayyamuun ibiddatti boba'aa naquudha jette. Moskoon haleellaa misaayilaa kana akka inni Yuukireen irraa ka'e osoo hin taane akka Ameerikaa irraa ka'etti ilaaltis jette. Raashiyaa fi Puutiin ejjennoo isaanii ifa godhaniiru. Tarkaanfii Ameerikaa kana akka Waashingitan kallattiin hirmaattetti fudhanna jechuun waraanicha sadarkaa haaraatti ceesisa jedhani. Tarkaanfichi beekamaadha kan jettu Raashiyaan yeroo aangoo isaanii kan xumurameef Joo Baayiden abiddatti boba'aa naqaniiru. Hooggantoonni lixaa waraanicha kan jalqabe Raashiyaadha. Loltoota Kooriyaa bobbaasuun kan ammeesses Raashiyuma mataa isheeti jechuun amanu. Dubbii himaa pireezidaantii Puutiin Dimiitrii Peeskoof garuu tarkaanficha yaadatti qabanneera. Kun waraanichi bifa haaraa akka qabaatu taasisa jechuun dhaadatanii. Pireezidaantiin Joo Baayiden akka Yuukireen misaayila fageenya dheeraa deemu daangaa Raashiyaa keessatti fayyadamtuuf kan ayyamani. Raashiyaan loltoota Kooriyaa kaabaa waan waraanichatti affeerteef jedhu. Jalqaba ji'a kanaatti loltoonni Yuukireen yeroo jalqabaaf loltoota Kooriyaa kaabaa waliin wal waraanuun isaanii ni yaadatama. Kunis daangaa Raashiyaa naannoo Kursk jedhamutti ture. Waxabajjii keessa Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaan waliigaltee waraanaa mallatteessaniiru. Kana jechuun tokkoon isaanii yoo haleelaman waraana irratti wal gargaarus jechuudha. Chaansilarri Jarman Oliif Scholz jimaata darbe Puutiniif bilbiluun waraana Kooriyaa kaabaa hirmaachisuun waraanicha hammeessuudha jedhee itti himeen jira kan jedhan. Jarman sana booda Puutiin akka yaada isaanii hin fudhanne hubachuun deeggarsa waraana kamiifiyyuu Yuukireen nu lakkaawwachuu dandeessi. Akkasumas isin cinaa jirra jechuun Yuukireen volkaa'oo baasanii. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen cimee kan itti fufe yoo ta'u, humni qilleensaa Yuukireen diroorota Raashiyaan Yuukireenitti dhukaaste 11 keessaa 8 haleelee buusuu ibse. Haleellaan diroonii Shahaad jedhamu iddoowwan Poltaava, Kharkiv, Cherkaasii fi Cherniiv akkasumas Kiiv keessatti haleelamanii bu'uu ibse. Raashiyaan Yuukireen keessaa naannoo Samii jedhamutti misaayilota baalaastikii Iskindir M fi KH-59 Kirus misaayilii jedhamaniin haleelte. Diroonii sadii ammoo eessa akka bu'an dhabamaniiru. Qondaalonni naannoo Samii haleellaa diroonii kanaan namoonni 10 du'aniiru jedhani. Raashiyaan haleellaa bal'aa caasaa anniisaa Yuukireen irratti xiyyeeffate raawwatteetti. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andiriisii Baha haleellaan kun haleellaa qilleensaa guddaa haga ammaatti raawwate keessaa tokko jechuun ibsanii. Haleellaan misaayilaa fi diroonii magaalota naga qabeessa uummata rafaa jiru irratti raawwate jechuun himatanii. Bakkeewwan biyyattii baay'eetti dhoo'insi dhagahamu aangawoonni himaniiru. Haleellaan Raashiyaa hordofee naannolee Yuukireen 3 keessatti ibsaan badeera jedhame. Walumaa galatti misaayilonni 120 akkasumas diroonii 90 ta'an dhukaafamaniiru jechuun pireezidaantii Yuukireen Zeelenskiin ibsaniiru. Yuukireen misaayila armii taaktikal misaayil siistam jedhamu daangaa ishee keessaa bakkeewwan loltoonni Raashiyaa qabatan irratti waggoota tokko olii fayyadamteetti. Haa ta'u malee Ameerikaan misaayila fageenya dheeraa imaluu danda'u kana daangaa Raashiyaa keessa galuun akka haleeltuuf hin ayyamneef ture. Misaayilli kun humna baay'ee cimaa kan qabuu fi kiiloomeetira 300 ol imaluu kan danda'udha. Yuukireen garuu meeshaa kana erga argattee booda daangaa Raashiyaa keessatti hin fayyadamtu jedhamuun harka tokkoon duubatti hidhamanii loluudha jechuun amanti. Ameerikaan imaammata ishee jijjiiruun kan ayyamteef erga loltoonni Kooriyaa kaabaa Raashiyaa gargaaruuf bobbaafamanii boodadha. Yuukireen misaayila kana fayyadamtee daangaa Raashiyaa keessa keessumaa naannoo Kursk jedhamu haleeluu dandeessi jedhame. Loltoonni Yuukireen lafa kiiloomeetira iskeerii 1000 qabatanii jiru. Raashiyaan daangaa ishee kana deebistee qaabachuuf jecha humnoota waraana Kooriyaa kaabaa waliin ta'uun waraana banuuf jetti.
haleellaa Yuukireen irratti xiyyeeffate kana qolachuuf jecha biyyattiin misaayila ATACMS fayyadamuu akka dandeessu Ameerikaan hayyamteetti. Humni waraanaa Yuukireen buufataalee waraanaa Raashiyaa Kursiikii fi loltoota fi bu'uuraalee misoomaa dabalatee haleeluu dandeessi jedhame. Murteen Ameerikaa kun akka UK fi Faransaay misaayilota isaanii daangaa Raashiyaa keessatti haleeluu danda'an Storm Shadow jedhaman Yuukireeniif hayyamuu danda'an ulaa bana jedhame. Misaayilli kun kan Faransaay fi Biriiteeniin hojjetaman yoo ta'u, akkuma ATACMS kana fageenya dheeraa furguufamuu danda'u jedhame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun jajjabeessuun dagatinaa jecha hundi keessan bakka jirtanitti hamtuun isin hin argine milkiin isin faana haa deemu jecha asumaan nagaadhaan mannaa.